chadaba balbala ke sandura maloda maita chadaba balbala ke sandura abjunille alka sumayada bula maloda mabjunille alka sumayada bula tafi suruma likingilchu seruma maloda matafi suruma likingilchu seruma nafis tauba tuslumnike ruma maloda manafis tauba tuslumnike heruma go tole kan isin daawachaa jirtan televiziyoonii OBS qophiin keenya harka fuunee har'aaf jenne jalqabee jira akkuma amma dhageessan istiidiyoo keenyatti weellisaa Tufaa Wadaajoo affeeruudhaan har'a miiltoo aartii keessatti waan waliin haasaa isin wajjin turruu qabna isin mana keessan taa'aatii nu faana bashannanaa guyyaa dilbata nagaa isin haa ta'u amma gaa sirba waa mataa irraa nu dhageessifteen kaanee me gara sirba sanaatti gaa deemsa keessa dhufuun keenya inaafu situ aartii kana barbaaddataa dhufe moo ishiitu si barbaada dhufe moo kam maal jenname gaa anatu aartii barbaacha dhufe jechuudha gara Adaamattan dhufe jechuudha bara 1997 hawusoo jiituutiifin aartuma barbaacha hawusoon aanaan irra ture sanirra waan hin jirreef gara Adaamatta hawusoo jiituu bara 1997 makame hawusoo jiituutti eessarraa akkana dhufte mee iddoon dhaloota keetii eessa iddoon dhaloota kootii godina Arsii aanaa Roobee ganda Saddiiqaa Tuchaati me naannootti dhalatte keessatti gaa namni waama jedhama mana baami mana keessatti dubartiin illee gaafa midhaan daaktu dhiirrillee gaafa qotuu gaafa daboo kana waam jechaati kan inni achi ka'usuma guddatee booda fedhii ta'a maal faa yaadattame yeroo sana xinnummaa keetiin egaa waa sirbuun kee nafu ani xinnummaa kootiin baay'inaan walaloon dubbisa kutaa yeroo gara kutaa 5 aga 8 akkas biradhutti walaloon dubbisa baay'inaan garuu namni yeroo sanitti dinqisiifadhu nama horii nuti tiksu jira utiksee olu qabna ulullee afuufa anis ululleen yaala isarraa bareema yeroo mana nafuufa jechuudha sirboota inni sirbuu yaadadha jechuudha onneen attoree keessattuu sirboota ragadaa kana isarraa in fudhadha jechuun dandeessa miira inni itti sirbu saniin amma yoomse kan hojjedhes jira albeema koo keessallee bara 2000 yeroo kaasetti hojjedhu keessa gangalchis jira isarraa kan yaadadhu jira isa keessatti mee ulullee kaafte kanaan sirumayyuu yeroo baay'ee amma ulullee kana yoo kaasan namoonni yeroo baay'ee amantiidhaan wal qabsiisu ululleen garuu fakkeenyaaf bara haaraattiin simachuudhaaf masqalattiin ibsaa masqalaattiin gubuudha yeroo baay'ee nafuufama ululleen kun akkamismaan shaakalamoo sirbaan ittiin shaakaltamoo ulullee kan akkami yeroo loon tisku gara horiin yeroo loon godaansin nufa ishii qabatee deema isaa jala teenyee isarraa barreen jabbiloo yeroo nufa tiskeewwan keenya nama lama turen dura nu bira tures jira tan eegasii booda dhufes jira baay'inaan waan isa fuufanii isaan irra barreessuma fayyadamne yeroo baay'ee yeroo isa fuuftufaa qeerrensi sitti dhufa maaltitti dhufa jedhee namni gurguddaa faasi dhogga yeroo baay'ee garmalee sagalee bareeda waan qabduuf ululleewwan akkasitti fayyadamna hin badafaa jedhu namni ulullee kana afuufu gara keenya immoo qeerransa sitti dhufanuun jedhanii sodaachisan jechuudha mee gara idda jiituutti dhufte yoo akkami Adaamaan akkamittiin simatte hawwisoo akkanaa keessatti wantati muuxannoo natti argatte yookiin wanti nan achirraa argadheettu maaltu jira hawwisoon jiituu atuba wiirtuu kee jechuun dandeessa akka waliigalaatti yeroo san keessatti hawwisumti akka Oromiyaatti jiru hawwisoo jiituutii fi hawwisoo biiftuu Oromiyaati hawwisoon jiituu immoo hawwisoo aadaati hawwisoo mootummaa osoo hin taane kan dhuunfaati yeroo san bara 1997 san keessa aga 99tti hawwisoo jiituu san keessatti ogummaa shubbisaa sagalee waan akkasii kan hojjetaa turre ijoolleewwan yeroo san turan kan akka Girmaa Warquu Urgii Daadhii Amiin Huseen Xilaawun Tolaa ijoolleewwan ciccimoon achi keessa baan jiru hawwisoo sun utubaa aartii keenyatti yeroo sanitti hawwisoo san keessatti gareen aadaa jira gareen ammayyaa jira waa hundumaanuu waltumsineet hojjetaa turre bara kam keessa amma kun 97 ga 2000 akkami magaalaa Adaamaa kana keessatti gaa yeroo sana akkana gurmaanii kun waa socho'uun waa hojjechuun Oromummaan umte kun mataansaa gaafiidha yeroo dheeraadhaaf amma kaleessa dheengadda jennu kanatti hin danda'ama maaltu ture mee akkamiin achi keessa waan jiru meenatti aganitti makametta hawwisosanii haalli itti diigum akka ishiin diigamtu godhamaa dhufellee ture jira achi keessatti namoonni hidhamuudhanis reebamuudhanis waan guddaan irra ga'e hedduu ture ani na yaadadhu keessa yeroo wayii hawwisoon sun qophii guddaa qopheessee artistoota hangafoota keenyataan kan akka Sayyoo Dandanaa faa namoota ciccimoo yeroo san jiran miidiyaan uwwisanuu godhan hedduu affeeranii yeroo ati sirbitu kana hawwisoo sun qophii qopheessu gareen qaama mootummaa keessas ta'e dhuunfaadhaan alaabaa siduuwwan qabanii
harka sassiqata sirkuchiisuu faatu jira alaabaa adda addaa fidaniikitti akka usoo sun jibu nurratti hojjetame usoo sun laafaa dhufee badee jechuudha san booda. Mee akkam ture sana booda jireenyi fakkeenyaaf amma takka hojiin aartii kun gareedhaan immoo teessee gaafa waa sochootu wantumtati aartiidhaaf hojjettu hundumtuu ija siyaasaatiin ilaalama namni immoo ogbaruu isaatiin guddate mirga isaa gaafata. Kan nama kabajaa hin qabsaa otoo kan biraan tuqne achi keessa wanti jiru sun akkam ture sana booda'u. San booda osoo jiitu laafaa dhufee hundumtuyyuu kun dhuunfaadhaan kun gara mootummaatti kun adda baanee ijoolleen adda baanani bara 2000 albeema hojjechuuf Finfinnee galeen. Kutaa kurnaffaa osoo hin xumuriin jeddoodhaan kutee deemeen albeema koo hojjedde kaasettaa nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu albeema koo jalqabaa bara 2000 gadhiiseen sirba koo guutuu jechuudha albeema. Maal keessaa yaadatamee walii galatti ergaan yeroo sana sirboonni turan sun maal yeroo san daa'imummaan kiyyas jira bilchinni waan hundaas jira waanuma hawaasa keenya keessa jiru dhugaa hawaasa keenya keessa jiru quuqaa hawaasa keenya keessa jiru fedhii uummata keenya keessa jiru aadaa safuu jaalalaa fi wanta uummanni jibbu hawaasa keessa jiru achi keessatti hammatameeti kan hojjette yeroo sanitti jechuudha. Ammamsi dhaggeeffatame nama biraa wanta dargatte gaa daa'imummaadhaan waan nati eegaltu kun bilchina qabaachuu dhiisuu danda'a. Humnis hin jira waan adda addaa of keessaa haaraa ta'uun ogummaa kanaafis jiraachuu danda'a. Isaan dubdeebii akkamii argachaa turte yeroo sana? Yeroo sanitti albeemni yeroo sanii awudoo waan ta'eef kaasetti hanga tokko deemeera. Muuxannoo yeroo san irraa argadhe namni obsa qabu furmaataan dhabu ka jedhu achi keessatti argadhe jechuudha. Hojii kiyya san keessatti yeroon itti wanti irra bulaa simmintoo lafaa irra bulaa hojjennee jira ji'a 5 ji'a 6 waggaa tokko gargaarsa tokko malee deeggarsa dhabuudhaan hojii san nama kilipii tokkichaan hojjenne. Garuu maalaan achirraa bada namni obsa qabu furmaataan dhabu ka jedhu achirraa hin bareen. Yeroo kamiyyuu obsa qabaattee waasin jedhamus dabarsitee kallattiin kee uummata keetiif waan hojjetan xiyyeeffannaan bakka garaan keessan gama geessa. Gufuu hunda akkaataatti obsan bareen jedha yeroo sanitti gara albeemaa gara hojii dhufu aartiitti makamuu kiyya jechuudha. Mee gaasana booda maal fa'aa hojjechaa turte fakkeenyaaf ogummaa kana keessatti waa barreessuun waa dubbisuun nama dubbisetu waa dubbataa nama beekutu waa barreessaa isaan kana wachi keessatti mee akkamiin adeemsikee maal fa'aa ilaalta jette? Egaa namni waanuma danda'us hojjeta waan ta'eef kitaabota garaagaraan dubbisa. Dubbisuun immoo nama guutuu nama godha. Ergasii booda diraamaawwan barreessuutan godhe. Diraamaa raadiyoo fi diraamaa TV'ti. Diraamaa raadiyoo furmaata jedhamu dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaatiif bara 2006 waggaa tokkoo fi ji'a 2 tamsa'a ture barreessan ture. Achumaan sitti fufee diraamaa raadiyoo abdii jireenyaa jedhu raadiyoo Oromiyaatiin tamsa'a ture. Barreessan ture. Gaggabaabaan darbaa tures jira. Sammalees immoo tiyaatara Hinduunee jedhamu tokkos hanga yuunivarsiitii muraasa deddeemnee argisiisu ji'a 7-8 shaakala goone san booda argisiisuutti fufneet haalumti siyaasaa heeyyamuma galmaatti illee dhabuudhaan iddootti shaakalus dhabuudhaan yeroo saniif adda kunne kana shaakalaan ture. Baay'inaan uummanni immoo kan na beeku diraamaa raadiyoo furmaata jedhamu saniin na beekanii naannoo waggaa tokkoof ji'a 2 qilleensarra oolaa ture waan ta'eef isaan na beeku namoonni hedduu. Kana osuma kanaan jiru immoo jeddoodhaan sirbatti illee naanna'atuman ufuma gara waan uummata keenya fayyadu jechuudha miira kanaatti sochaatu dhufe. Inaasoo namni amma gidduutti maal dhaggeeffatta amma sirboonni fakkeenyaaf yeroo baay'ee ofii keetii amma namni sirboonni gaafa hojjetu waan giddu galeessa godhatee hojjetu qaba. Warri kaan sirboota qabsoo kana hojjetu baay'inaan warri kaan immoo sirba jaalalaa fakkeessanitti isaanis qabsoodhuma seenaa irratti aadaa irratti afaan irratti karaa garaagaraatiin egaa aartii kana namni waan markaa qabuun hanqina aartiin Oromoo qabutti waa darbachaa ture. Kanatti dhufuudhaaf sirbati ganama dhaggeeffachaa turte kan yaadattu jiraame sirba eenyu jaalatta? Sirboon an dinqisiifadhu keessa sirba dhiyeenya kanatti as wanti jedhe keessa sirba Sayyoo sirba Taaddalaa Gammachuu ani yeroo jalqabaa baase keessa maaliif miirri nutti dhufne sanitti sirboonni yeroo nutti gadi ba'e aadaadhaan nu bilchaanu sabsa waan ta'eef keessattuu immoo sirboonni nan dhaggeeffadhuu fi hojii nan hojjedhu waan uummanni fedhu madaa uummataa quuqaa uummanni keenya fedhu san aadaaf safuu uummata keenya san waan hawaasni jibbuuf waan hawaasni jaalatu adda baafteet fuulduratti maal takka hojjetamu ta'e yaaddee abjootte
hojjettu waan ta'eef waan akkasii kanan dhaggeeffadhee ofiifis hojjedha jechuudha. Yeroo baay'ee amma waa'ee jiituu kana gaafa kaasan jalqaba sirba Oromoo warra uumaan buluusaa sirbi sun yeroo dheeraadhaaf sirba deemaa ture yeroo sana akkana waa'ee irreechaa kana waa'ee gadaa kana namni laaffisaa ture yoo warri beeku immoo carraa kana baay'ee dubbachuu waan irreechaa dubbachuu kana baay'ee rakkisaa ture. Sirba sana yeroo dheeraadhaaf kan deemaa ture sana booda Abdoo Karrayyuu faa maaloo faa sirba hojjechaa turan. Isaan akkamii ka'umsi yaadota akkasii kun faa maali jetta maddisaati? Sirboonni sun sirboota aadaati. Isa sanis immoo ijoolleen naannoo kanatti guddatanis baay'inaan naannoo Shawaa Tuulamaa kanatti warra guddatanidha. Aadaa oriijinaala san gabbisanii walitti fidanii hawwisoo sunis hawwisoo aadaatti hawwisoo baay'ee beekamaadha. Osoo qaama siyaasaatiin diigamuu baate hawwisoo sun hangarraa jiraate aartiin Oromoo bakka guddaa ga'uu danda'a. Achi keessatti haalli wal jaalalli jiru tokkummaan jiru hojiidhaaf miirri jiru baay'ee sireesiidha baay'ee nama waan cimaa waan ta'eef sanirraa ka'eeti urgii fi yaa Oromoo warra uuman bulu urgii daadhii fi nagahoo tolaatu hojjetee beekta. Wanti sun odoo ammallee rimiiksii ta'ee irra deemamee hojjetamee bifa kiliippiitiin qindaa'e uummataafis ergaa guutuu waan qabuuf iddoo bilchaatee hojjetame baay'een itti gammada. Maal affeerrumee sirba kan kee keessaa isaa ta'uu kan nama biraas haa ta'uu waan umsitti tole sirba tokko affeeriiti sana booda waltajjiin ta'e. Sirba koo keessaa sirba yaamimmaan ija kan koo narra yaamalee hin argu jedhu san bara hoggaa yeroo jalqaba maaster pilaanii gagaddiseera isa odoon affeertee natti tola. Okay. Daawwattoota keenya egaa sirbi Tufaa Wadaajoo sin affeere kun isin bira ga'a ammas nu faana bu'aa waan nurraa odeeffattan waan immoo Tufaarraa dhageenye isin biraan geenya ammas eessayyuu hin deemina. Dubbadheen furmaata dhabe kanatu laphee na qabe hilliqimsu nan bulgaafadha dharaaf soba miti dhugaafan dubbadha dureessa qofaa miti hiyyeessas nan jaaladha dhukkubsataa lammii kootii nan wallaannadha kan ajjeefame dhiiga kootii gumaan gaafadha ulaan cufti sidhaa taate hidhaan kun maaf hammaatee hin sobu sobsiisu hinatu nachisiisu dhugaaf dhiiga koofan dhaabbadha yoomiyyuu dharti dhugaan injifattu. Kitaaba kee keessaa walaloo fudhanneedha. Walaloo baay'ee gaariidha nama immoo hubateef ergaa mataa isaatii qaba. Kitaabni kun bara meeqa barreeffame? Sadaasa 2015. Qabiyyeen isaa maal fa'aa qabame? Qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru waan uummata keessa jiru san hawwii uummata keessa jiru san waan ati dhabde tokko jira. Dhugaa dhabde san irratti xiyyeeffatee guutummaa isaatiitti kanas keessatti hammatamedha kitaaba kana keessatti. Giphee dhugumaa jedha. Egaa maaltu dhugaatti bu'e? Akkamattuu wanta dhugaatti giphee dhugumaa kun dhugaatti waa bu'e. Eeyyeen. Maalinni dhugaatti bu'e kun soba ta'amoo dhara ta'amoo dhugaadhuma mataasaa ta'amoo maal jennee hiikannume? Maaltu dhugaatti bu'e jechuun nama dhugaa dhabe tokko jira iddoo kanatti giphee dhugumaa jechuun bakka sanitti nama dhugumaa jedhutu dhugaa dhabes jechuu yaadeen rakkoo malaammaltummaa ta'uu danda'a. Rakkoo waan baay'eetu jira keessatti barree sanirraa ka'eetu madaa uummataa quuqaa uummataa haala siyaasa biyyattiitti salphabatee wantoota keessatti hammatamee jira hanga ibsuu barbaadetti jechuudha. Isa wal qabatees keessatti wanti dubbise sarara muraasa tokko dubbiseen isa wal kana. Dachee Oromiyaa sittan kooluu gala sittan dhugaa himaa namni hin jiru silaa. Eenyutti eenyumannaa hunduu tokko ta'e hojiif guddinni qarshii firaan ta'e neetwoorkii walii dha'e faayidaa wal ga'e ijatu nu arga gurratu nu dhagaha quuqan garaa kootii buleen nama da'a kanii waliin dhama'e guddise ilmi koo ulee abaarreetiin dhaamee okkole dhalli koo samii atis hoodhu naaf dhagayi dachee eeruu sitti kenna iyyannoo koo galchee gumaa ilma kootii
kichuutti kanafe ati naaf mirmadhu gidiraadhaan laafe akkamitti dhiisuu madaa garaa kooti warri abbaa garaa kunoo dubbii hidhu hirriiba dhabuun koo ciisicha dadhabee quuqan cinaacha koo goggogsee na qabee ilkeessummii dharaa hiddee nama deessee tarkaanfii na dhoowwee duubatti na harkise hidhaa xaxamtoota teeba abbaa garaa narraa kutii darbi na furiyaa baraa gubaan kiyya ga'e dhalootan baraaraa anarratti haa ga'u hacuucan gidiraa tokko dhugaaf du'a tokko immoo dhugaa awwaalaa tokko immoo odeessee nan bulaaf gaggabaa ofii qooqa buleet buddeen jala qaba namni dhugaan deemu badheetti dadhabaa ulee abaarreetiin dhugaan rukutamte qilleessa oduutiin oliif garraafamte warra abbaa garaatiif madda gabaa taate akka meeshaa manaa qarshiidhaan bitamte balballi hojiitis kennaa sana barte daldalli sirumaa ifatti baate kabajumti namaa horiin bakka buute dhugaan kan hin argine hin dubbanne taate kun hunduu baramoo namatu hammaate dachee naaf deebisi hunda situ baate jedha kitaaba kana keessa jiru. Baay'ee namatti tola. Mee har'arra teenyee egaa gaafa kitaaba kana dubbisnu waan duubatti darbite seenaa yaadatta. Waan keessa turte hundumaa waan sabni kun keessa ture hundumaa agartaa egeree saba kanaa mooraadda as keessatti egaa gaafa dhugaanii waa danqame waa mataa dha'e maaltu ta'a waan jedhullee as keessaa waan hubatamu natti fakkaata walaloon kun dhaamsa jabaa qaba. Kana boodamee gara keessattuu sirba gadoo jaalalaa jedhu dhiyeenya hojjette sirba baay'ee si jaalatame namoonni baay'een illee sirba kana si jajaa turanidha. Gidduutti addaan kuttee turte deebitee sirba kana immoo akka gaariitti hojjette waltajjii garaagaraa sin hojjetame yaadannoon sirba kana qabdu maali? Gadoon jaalalaa siif maali? Gadoon jaalalaa egaa namni sirba garuma hiiketti hiikkata beekee garuma hiiketti hiikkamu jedheen hojjedhe malee ergaa garaagaraa of keessaa qaba. San dura sirbi qabsoo osoo boossu baraan jedhu kan hojjedhe jira. Kitaabumti gibbee dhugumaa kunillee madaa kiyyas quwwaa kiyyas ka qabu jira. Kana kaase fakkeenyaaf diraamaa abdii jireenyaa jedhamu. Rakkoo malaammaltummaatiin qilleensa irraa adda citee ture walii galtee kiyyaan alatti. Madaan sunis madaa kiyya madaa uummataati. Yoo fakkeenyatti kaase sadarkaan amma akka miidiyaatti OBS warra hundachi gara asitti dhufan kunis madaa addaatiin namni gaafa obsa qabaate waa hojjeta waan ta'eef sirbi gadoo jaalalaa anaaf sirbaan aartii irraa ture gara aartiitti akkan dhufuuf uummata koo kallattii ittiin argadhu waan dandeessuun hojjetta miti. Fakkeenyaaf gaafa kitaaba barreessitu waan ittiin maxxansisuus rakkisuu danda'a. Wanni immoo sammuu keetitti fayyadamtee karaa gabaabaadhaan uummata biraan geessu jiraachuu qaba waan ta'eef hawaasa keessan bakka bu'ee hojiin hojjedhee dattaansee miidiyaawwan wal ta'eessee kamiifuu akka ta'u jedheen sookor soorgoon hojjetame sirbichi suni. Sirbi sun. Maalni fakkeenyaaf amma sirba sana keessatti waan baay'ee waan walaloon isaa tokko jira. Fakkeenyaaf ittacha dhaaban balbala keessan dura abjuun illee ansuman yaadaa bula waan jedhu fa'aa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf ittachi sun maali? Akka safuu Oromootti ittacha balbala duraan dhaabanii hin oddatu. Ati immoo intala sanaan ittacha dhaaban balbala keessan dura itteeni mee hiika akkamii qaba si biratti sirbi kun? Ana biratti wanti akka waliin argine nu dhogge tokko jira. Kan wal jaalatuuf ta'uu danda'a. Kan laga gama immoo siyaasaan fagaateef ta'uu danda'a. Akkuma abbaan hiikkatee dheen jira san irratti. Sanini wal qabsiiseetu nama akka yaadeetti. Maaliif xaafii sorummaa ligingilchuuf seerumaa naafis ta'uu baatti dhumni kee heerumaa. Jaalattee dhabdatisuma jettu asii farda dulloomee tabbatti hin kaachisanii osoo dhugaa beektu nallee si haalchisanii maaree dhugaa osuma qabnu waan baay'ees dhabaa turre akka Oromootiin hundi keenya iyyuu kanas ibsuu fi sanuma wal qabateetti. Tole mee sirba kana keessatti dadhabbiin ture maali? Fakkeenyaaf amma yeroo dheeraati waltajjii sin hojjettaa sirna garaagaraa miidhagsitaa mee isaan akkasii kunoo namni yeroo baay'ee amma tokkicha sirba kanarraa adda cinnaan dafeefaatti deebi'uun nama rakkisuufaa danda'a. Meesiif akkamittiin si milkaa'eera ammoo siif hojiin kisaa si ta'eera? Anaafi sirbicha kanarratti guddaa na milkaa'eera. Milkaa'ee waan jedhu immoo hojii kiyya irrattis ta'e hojii namaati irrattis ta'e
utubaan sirba kanaa immoo hiriyaa kiyya kan ta'e weellisaa Ayyaanoo Bariisooti. Hojii kiyya kamiyyuu kophaa kiyya hin baasu. Maaliifi namni tokkichi kophaa fardi kophaa kaatu miidhagu jedhama. Yaada wal qooddachaa walaloo keessas yaadaloo keessas harka qaban hiriyaan kee walaloo kanarratti utubaa sirba kee kanaatti weellisaa Ayyaanoo Bariisoo. Maaliif hojiin hojjedhu kamiyyuu muraasa ofii kee hojjedhe muraasa namoota hiriyoota kee ta'an namoota ciccimoo ta'an namoota aadaa safuu uummata sanii beekan wajjin taaneti kan hojjennu kanaaf naa milkaa'uu danda'a. Irra caalaa hojii hojjetu namni kamiyyuu aartii uummata isaa waan hojjetuuf waan uummata miiliyoona hedduu bakka bu'uu hojjettu deeggarsi yaadaa namaa si barbaachisa. Kanaaf naa milkaa'uu danda'a. Ayyaanoon illee nama jabaadha. Keessattuu walaloon inni barreessu walaloo jajjabaadha. Sirboonni inni gadaa irratti hojjete dhiyeenya kan ammoo sirba waloo irratti kan inni hojjete sirba baay'ee dhaamsa guddaa qabudha. Kanaaf mee sana booda maaltu jira mee adeemsa tammatti jirtu maali? Adeemsi namatti jiru kaayi yoo danda'ame rakkoon ispoonsaraas osoo nan daangessi nama kiliippiin gadoo jaalalaa xinnoo gadi buusaa yaada garagaraatu jira. Miidiyaalee biraa irratti illee intarviyu na godhan kiliippii irratti malee hojiin kun bareeda jechaa waan turniif bara kana ammoo dheenyuma kana torban kana keessa hin gadda yuutuubii irra fe'ame guyyaa 15 jechuudha. Gadaatu ga'e sirba jedhu kiliippiinis awudoonis hanga danda'ame miidhagsee fideen jira. Maaliif komii gara kiliippii irraan dhufetanis deebisuuf albeema koo lammaffaa keessaa isa gadaatu ga'ee jedhu kana yoo hojjedhu qeeqa sanis deebisuuf hawaasni keenya immoo sa'aatii ammaa kana maalirra jirra? Gaafiin qeerroo maal fakkaata? Gaafiin uummataa maal fakkaata? Wanni dhabne hoo maalinni wajji wanni dhabne sun maalinni ga jedhu sirba san keessatti jira. Kiliippii haaraa gadaatu ga'ee jedhu kana qabadhee dhufeen jira. Maaliif hoggaattis ta'u rakkoon nu daangesse maanni rakkoo ispoonsaraa waan ta'eef walitti dhufeenya abbootii qabeenyaa gama aartii Oromoo kanarratti hojjetanii wal argachuu hin dandeenye. Hangarraatitti nama deeggaruun arganne akka walii galaattanii fakkeenyaaf maatii kootii fi ufumaa kootiif hin tattaafadde hojjedha waan ta'eef hoggaatti yoo xiqqaatu hojii bareeda uummata Oromoo biraan ga'uudhaaf kallattii hin dandeenye jechuudha. Saniif waan ta'eef sirba amma haaraa gadaatu ga'ee jedhu kun hanga tokko hanga ammaatti torbee dhagaa reef deemaara isa hojjedheen jiramu. Tole mee keessattuu sirba gadaatu ga'e jettu kana keessatti waa'ee qeerroo waan tuttuqu qaba. Haala siyaasaa har'a Oromoon itti jiru kana yookiin haala siyaasaa biyya kana keessa jiru kana keessatti ga'ee qeerroo akkamiin ibsita ati? Qabsoo Oromoo keessatti qeerroo akkamiin ilaaltaati? Egaa qabsoon siyaasaa kana qabsoon siyaasni nama Oromoon irra jiru qeerroon akka waan tokkootti adda dureedha. Haa ta'uuti malee namoonni qabsoo Oromoo kana keessatti bu'aa ca'ii osoo nun dhalatin durallee otoo numti nun irras jiru kun hin jiraatin durallee warroonni tattaaffii guddaa keessa darban jiru qabsoo uummata Oromoo kanaaf waggoota dheeraadhaaf. Namoonni sunis galata guddaa qabu uummata Oromoo biratti. Haa ta'uuti malee gama sarpilaaniin dhufee qeerroos ta'ee aartistiis ta'ee namni kamiyyuu abbaa qabeenyas ta'ee namni kamiyyuu hawaasni Oromoo hedduun qabsoo kana keessatti waan guddaa gumaachanii jiru. Ittis hidhamanii jiru, ittis reebamanii jiru. Nu durallee kan waan baay'ee dabarsees jira, kan lubbuuf itti dhabee hedduu jira. Utubaan qabsoo amma irra geenye kana garuu qeerroo keenya kanarraa ka'een fuulduratti malee duubatti hin dhiyeessinu dhugaan ol ka'e jajjabaadhu sosai qeerroo koo gadaatu ga'e jedha sirba kiyya ammaa kana keessatti haadha laalaniitiin intala fuudhu akka seeraa nurraa nyaatanii nutti rurrisuu sun darbeeraafaa jedha as keessatti maaliif namoonni hedduu komii nurraa qabu weellistoota irraa sa'a ammaa kana maali qabsoon Oromoo ganuma jechuudha weellistoonni bara kana keessa rafanii jiru amma surmaa dhiisanii jiru jecha shammoo furii jedhanii namoonni komachuutti qaanii garuu maalinni waan irra dhaabatteetti sa'aatii ammaa kana kan nu hafuutu caala natti fakkaata iyyuu qabsoon uummanni keenya marra jiru sanii wal qabsiisanii waa'ee qeerroo fi sochii amma irra jiru kana itti wal qabatee walaloo keessa tokko dabalee albeema kee kana keessa sirba gadaatu ga'e kana gaddisuu danda'e. Qabsoo keessatti mee akkamittiin ilaalta fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee namoonni yoo dudubbatan yoo dhageessu qabsoo Oromoo kana waggaa 4 waggaa 5 as gabaabsanii warra ilaalantu jira. Qabsoon Oromoo garuu Oromoon idda lafa kanarratti dhalatee qabsoo gaggeessaa ture waan danda'uun karaa danda'uun keessattuu bara 1970 sochii guddaa siyaasa Itoophiyaa keessatti siyaasa Oromoo keessatti gaggeeffame keessaa maquma qeerroo jedhu kanaan bara 1970 keessa qeerroo mataa tuutaa jechuudhaan qabsoo humna cimaa qabu guddaatu ture. Deebi'ee immoo bara 2004 naannoo maaster pilaanii boodas qabsoo cimaatu ture. Qabsoon kun egaa
qeerroo haa jennu malee qaama hawaasaa hundaa kan hirmaachiseedha. Hayyuun hayyummaa isaatiin dubartiin dubartummaadhaan qeerroon qarrummaa ishiitiin qabsoon kun wal qabatee dhufe. Mee as keessatti maal ilaaltaati fakkeenyaaf sirboota qabsoo kanaa fi siyaasa Oromoo finiinsuu keessatti gaheen aartistootaa maali? Gaheen aartii hoo? Gaheen aartii fi aartistootaa egaa aartiin wiirtuu dugdaa biyya tokkooti akka waliigalaatti. Kabajni aartiidhaa fi ija siyaasaatiin ilaalamaa dhufe immoo sanii gadi akka biyya keenyaatti. Keessattuu aartistiin Oromoo akkaataatti jiraachaa dhufnee fi jiraachuuf jijjiiramuuf jiraachuu dhabuu keenyarraa baaneeti kan hojjetamaa dhufe hojii nagaarraa hojjetamaa dhufe. Aartiin immoo utubaa wiirtuu dugdaa biyya tokkoo ta'uusaa qabsoon aartiin dhaan as ga'e kun qeerroof aartiidhaan as ga'e jechuu dandeessa. Kan aartis qeerroo sun akka kaka'u godhaa dhufe immoo miira nama hundaa kaasaa dhufe immoo aartii ta'uun beekamaadha. Kanaafuu aartistiis ta'ee aartii fi uummanni qeerroon utubaa waliiti jechuudha. Kan ammoo kan tikifatu qaama siyaasa jiru osoo hin ta'in uummatuma wajji jiru santu tikifatee asiin ga'uu qaba. Gara fuulduraatti immoo kan nu eeggatu tokkummaa amma irra jiru kana kan reef mul'achaa jiru kana dhugoomsuu fi aartii kanas jabeessuuf aartistii jabeessuu nurra jiraata jechuu barbaada asirratti. Tole, mee sirboota keessattuu akka dura kaafne bara 2004 irraa qabanii sirboota qabsoo Oromoo baay'ee finiinsan hedduu jira. Isaan keessaa mee sirbati yaadattu? Sirbi kun jabaa ergaa jabaa qaba jettee ati yookiin weellisaan waan akkanaa cabsee hojjete nama onneesseera waan jedhu kanatti nama nani akka weellisaa tokkootti dinqisiifadhu keessa sirba Caalaa Bultumeeti. Master pilaanii sirbsan. Inni lammataan immoo namna biyya ofii keessatti of wareegee aartii kanaaf gumaacha guddaa dabarse keessaa Galaanaa fi itti qaafaa hedduutu jira kaa ijoolleen keenya. Kan jiran keessaa naa kaase waan jetteef an akka kiyyatti immooyyuu namni uummata Oromootiif jedhee Abba Caadaa jedheetillee waan uummata Oromoo duratti darkaaffachiisuu hojjete aartistii ta'e anaaf nama jabaadha. Nama jabaadha jedhee yaada jechuudha. Waan uummata kanaaf gamatti tarkaanfachiisu waan uummata keenya dhugaa uummata keenyaa ofirraa lallabe Abba Caadaas jedhee sirbe anaaf nama jabaadha jedheen dinqisiifadha jechuukooti. Mee amma gara xumuraatti deemaa jirra. Sila dhiyeenyuma kana waa'ee aartii kanaa wal qabsiifnee wanti nuti ilaalaa turre jira. Fakkeenyaaf amma aartistoonni Oromoo yeroo baay'ee Oromoof jiraatanii sabaaf jiraatan malee ofiif hin jiraanne baay'ee isaanii yoo fudhannee ilaalle. Sana booda kan ammaan booda garuu wal ta'anii caalaatti amma egeree Oromoo kana raaguu keessatti aartiin Oromoo kanaan dura ijoolleen baay'een qabsoo hojjechaa turanii wanta hojjetamaa ture kun ogummaa keessaa bahuu danda'a, ogummaan ala ta'uu danda'a, duularra ture aartistiin kuni. Mee amma gara tokkotti dhufanii gara waldaadhaan gurmaa'anii caala aartii Oromoos cimsaa egeree saba kanaa immoo jabeessaa hirphaa suphaa deemuutti waan jedhamu jira. Achirratti waan inni argee natti fakkaata. Mee waldaa kanaan wal qabsiisee waan waldaan muuziqeessitoota kan waldaan aartii dhaabachuun silaa kana dura ture iyyuu maaliif dura namuu wal sodaata. Haalli siyaasa jirus nama 3-4 wajji waa'ee aartii mari'achuu dhiisitu iddoon itti hojjettu rakkisaadha. Waan uummata kanaatu hojjetteetuma galmatti uummatatti hojii argisiistuu argachuun rakkisaa ture duraan. Haalli amma irra jiru kun immoo iyyuu waan walitti nu fideef waldaa qabaachuun waldaa aartistootaa jiraachuusaa utubaadha. Waan akka tasaa ta'e waldaa fiilmiif tiyaataraa waaftuu keessan jira. Waggaa 3 dabarreerra buusii mataa keenyaa qabna. Biiroo jira gidduu magaalaa aadaa Oromoo keessa jira. Hojii wal fakkaataa waan gama aartii muuziqaan hojjedhuuf illee gahee kiyya ba'uuf jechan dheengadda gara Finfinnee waldaa muuziqeessitoota kana keessa dhaqe. Maaliif waldaan kun humna qaba. Yeroo hunda immoo weellisumti soo dhukkubsatee namni keenya yoo rakkatee gargaarsa addaa soo jiraate kan biyya kana sochoosee waan guddaa hojjechuu danda'u aartistiidha. Walumaas gargaaruu fi uummatas gargaaruuf ijaaramuun keenya murteessaadha. Kun dhimma gaafii hin qabnedha. Sanirraa darbee immoo aartuma muuziqaa kanas waanuma aartii kanas hojjettu gaafa nama 5 taate hanga ammani audio galee kilippii fixee sitti fidut irra oduu bakka tan akkas godhe jechuuf iyyuu oduu dura san namni 5 namni 10 namni 50 waa sanitti yaada kennee gadi ba'e waa meeqa akka hojjechuu dandeenyu sirraa baruu dandeenya. Ijaaramuun keenya kana irratti immoo deeggarsi qaama mootummaa miti mootummaas murteessaadha. Ani ijaaramuu keenya Finfinnee qofaaf iyyuu miti kan yaaddeessu. Waldaan aartistoota muuziqeessitoota kun ijaaramuun akka Finfinneetti akka waliigala akka Oromiyaatti ijaaramuun gaariidha. Garuu immoo hawwisoon aanarra hin jiru. Godina irra hin jiru. Magaalaa irra hin jiru.
Ijaaramu jechuun jara kanarraa murteessaadha. Maaliif lafarraa reef dhalataa dhufu sun reef guddataa dhufu sun ana osoo jiituu barbaachan aanarraa roobee diidaarraa gara Adaamaa dhufe sin jedhee. Saa ammaa kana immoo sadarkaa aanaaf godinaa ta'uu sun mootummaa malee miti mootummaa as keessa hin jiru. Kan akkana kanarratti illee akka mootummaan xiyyeeffatee meeshaa bitee godina irratti aanarratti hawwisoo ijaaru hawwisoon akka Oromiyaatti amma ijaaramu waldaan akka Oromiyaatti waldaan muuziqeessitoota amma ijaaramu kun kanarratti illee hojjechuu qaba. Kanarratti hojjechuuf amma ijaaramuun keenya kun nuuf gatii guddaa buusaa jechuu barbaade. Murteessaadha jechuudha. Dhimma gaafii hin qabu. Mee as keessatti maaltu ilaalama? Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee artistootni gargaarsa barbaadu gargaaramuu qabu waan jedhamu kan akka yeroo baay'ee artistoonni kun immoo gaafa wal ta'an namaafuu hin ta'an. Waan feete goota. Fakkeenyaaf amma gargaarsuma Oromoota Harar qeessaanii irraa ari'atamanii kanaan wal qabsiisee galma miliineemitti artistootaan wanti qophaa'e maallaqni guddaan akka galeedha yeroo baay'ee dubbatamaa kan ture. Kanaaf gargaarsa sanaan wal qabsiisee amma artistoonni fakkeenyaaf biyyuma kana keessatti otoo waltajjii guddaa konsartii muuziqaa guddaa qopheessanii maallaqni waldaa kana dhaabuu danda'u kan gargaarsa iyyuu hin barbaachifne hojjetamuun hin danda'amu. Hin danda'ama. Kanas hin jedhaa jiru kana bara. Gaafa ijaaramtee illee galtaatee seera qabeessummaan deemtee abbaan qabeenyatillee gara keenya dhufee waan kana sochoosuu hin danda'a jechuudha. Ofitti amanamummaadhaan. Waan hojjennu kunis waan qindaa'aa waan ta'eef. Hojii hojjennu hojii muuziqaas ta'e hojii waan fedheef iyyuu ta'e bifa qindaa'inoo dhufe wanni hojjennus bilchaatan uummata bira ga'uu danda'a. Tokko wal gorsaa wal sirreessaa deemtu waan ta'eef. Bifa ijaarameen gaaf deemte immoo waan tokko galii madda galiitiifis hojjette waan waggaa 10tti dhufuu hin dandeenye guyyaa 3 guyyaa 4tti ji'a tokko keessatti buusuu dandeenya galii sanillee. Kuni kan ta'u immoo maal inni ree ija siyaasaatiin akka dursana ari'amuu nu hafe artistiin kabanya artistiif godhamu artistiin siyaasa kamirraa wal ta'e waan uummanni barbaadu fedhii uummataati irratti hundaa'e artistiin uummataaf isaatiif jiraata malee siyaasa sirna tokko keessattiif hin jiraatu. Gaafa kabanya artistiin sun iddoo qabateedha. Kanaafuu gaafa ijaaramne kana waan guddaa galii namaa dhiisiitu nurraa galii barbaada namni. San gaafa ijaaramne hojjechuu dandeenya. Abbootiin qabeenyaa investiin godhan aartii irratti. Ka godhuu dhabaniifi tokko dur siyaasnis rakkisaadha. Yeroo baay'ee daannaa turree jirra. Waa'ee aartii kanarratti ispoonsara fiilmii, ispoonsara kitaabaa gaafachuudha. Itti Oromoo taatee xalamaatti finnaan beellamumaan dhumake. Kan qabdu kiisii fitta beellama isatti deddeebitu waan ta'eef. Saa ammaa kana immoo haalli siyaasa jiru tasgabbaa'ee kabanya artistii addatti ba'ee gaafa immoo abbaan qabeenya sufitti dhufe waan gurguddaa hojjechuu dandeenya biyya kana. Aartiirra darbee dhimma fayyaa irratti, dhimma dinagdee irratti, dhimma hawaasa keenya irratti waan biraatu hojjechuun hin danda'ama gurmoofna jechuudha. Ilaalcha nama keenyas jijjiiruu irratti. Tole mee fakkeenyaaf amma hin beekama sirboonni isin hojjettan kun namuun bitu namuuttuun gurgurtu fuuteetuma bilisaan namaa kennita bu'aan isaa inni guddaan gumaachati saba kanaaf taasiftuudha. Achi keessatti amma keessattuu waa'ee yuutuubii kanarratti marsaariitii garaagaraa irratti fe'uu kana sirboota maaloo kana wantoonni akkanaa yeroo baay'ee ka'u kun waldaa kanaan maal fa'aa irratti hojjetamuun hin danda'amu otoo maal fa'aa yaadattanii yaadda waldaan? Akka waliigalaatti waldaan kun ati nus duras qabeenyi keenyas uummataa kan jiraannis uummata keenyaaf waan ta'eef waan hojjennu hundumaayyuu osoo duubatti biraan osoo nyaatiin dhugin dhoobachaa daaraa uummataaf hojjennu kan ofitti amanteetti seente gaafa aartii Oromoo seentu. Gaafa ari'amtus gaafa rukutamtus gaafa maal jettus of murteessitee waan itti deemtuuf jireenya keetti dhabuu qabda waan ta'eef uummata kee bakka buutee hojjetta. Waldaan muuziqeessitoota dhaabatu kun waan baay'ee hojjechuu danda'a. Gaafa san yuutuubuma biyya alaatti banamee sitti muuziqaa ofii irratti fanii dhaggeeffatan kana irratti illee agarraa dhabuun waan dadhabbina guddaadha. Gama biraatiin immoo akka miidiyaattis uwwisa mataasaa waldaan kun qabaatee oomisha isaa ittiin beeksifachuu danda'a waan aartiidhaan hojjetamu kan ittiin beeksifachuu danda'a. Fakkeenyaaf hojii haaraa tokko hojjete torban kana sa'aatii qilleessa waan san ittiin beeksistu argatte ittiin beeksistee osoo hojiin kee uummata hunda bira ga'a. Itis immoo hojii saniin beekamtii kee argattee hojii keetti hojjette jechuudha. Waan baay'eetti ittiin hojjetama waldaa kana utubaa biyyaa ta'a waldaan kun. Maaliif aartii wiirtuu uummata wiirtuu dugdaa biyya tokko eega jenne waldaan kun waan inni hojjetu waan baay'ee irratti hojjechuu danda'a. Aartii sababeeffatamee jechuudha. Tole gidduutti waa affeeriiti sirba wayii kanuma feete keessa sana booda nagaadhaan manni. Sirba koo gadaatu ga'ee keessa fuulduratti malee duubatti fiignu dhugaan ol ka'e jajjabaadhu sosai qeerroo koo gadaatu ga'e haadha laalaniitiin tala fuudhu akka seera nurraa nyaatanii nutti roorrisuuf sun darbeedhaadha. Sirba koo haaraa gadaatu ga'ee keessa uummata koo naaf affeeree jechuudha. Tole isinis kallattiidhaan sirba kana isin affeerraa daawwadhaa
sana booda deebinee dhufna. Naftu kumantenya Samang kabenya Kini amenya Maliti tenya yodu namin kenya Maliti tenya yodu namin kenya Kore bafana malejevne Naftu kumantenya Naftu kumantenya Jira lammin Kenya Tokkuma kunang manufobii Kenya Waltumsaa jira lammin Kenya Fuulduratti malee duubatti fiinu dhugaan ol ka'e Jajjabaadhu sosai qeerrooko gadaatu gahe Fuulduratti malee duubatti fiinu dhugaan ol ka'e Jajjabaadhu sosai lammiiko gadaatu gahe Qotee bulaan qotatee talleessee dachiisaarra Yoo rakkooti solitti hirmaanne wal gargaarra Qotee bulaan qotatee talleessee dachiisaarra Yoo rakkooti solitti hirmaanne wal gargaarra Gamtaan lole lammiikoo fayyise qalbiikoo Gamtaan lole lammiikoo fayyise qalbiikoo Hayyuunkoo fayyise qalbiikoo lammiikoo deebise qalbiikoo Qeerroonkoo fayyise qalbiikoo Hayyuunkoo deebise qalbiikoo lammiikoo fayyise qalbiikoo Qeerroonkoo deebise qalbiikoo Naftu kumantenya Samang kabenya Kini amenya Maliti tenya yodu namin kenya Maliti tenya yodu namin kenya Kore bafana malejevne Naftu kumantenya Naftu kumantenya Jira lammin Kenya Tokkuma kunang manufobii Kenya Waltumsaa jira lammin Kenya Haadha laalaniitiin tala fuudhu akka seera Suuraa nyaatanii nutti roorrisu sun darbeera Haadha laalaniitiin tala fuudhu akka seera Suuraa nyaatanii nutti roorrisu sun darbeera Ijabaatuuf jetti akomooko andaari dehe Tabaaf sablamni sosooleetiiko gadaatu gahe Ijabaatuuf lammiiko fayyise qalbiiko Gamtaan lole lammiiko fayyise qalbiiko Hayyuunkoo fayyise qalbiiko lammiiko deebise qalbiiko Qeerroonkoo fayyise qalbiiko Hayyuunkoo deebise qalbiiko lammiiko fayyise qalbiiko Qeerroonkoo deebise qalbiiko
amma dhumarra waan kaasne kun keessattuu egeree aartii Oromootiin wal qabate yeroo baay'ee ammagaa weellistoonni jajjaboon booda kana ba'aa jiran baay'een isaanii osoo hawwisootti hin galiin osoo sadarkaa mana muuziqaa wayii jiraatee muuziqaa hin baratiin cimanii aartistoonni baay'ee bahanii sadarkaa biyyaatti beekaman hedduutu jiru. Kanaaf amma namni muuziqaa kana fedhiidhumaan ka'eetu kanuma dhaggeeffatu irraa ka'eetu aartistii jabaa yookaan weellisaa jabaa ta'aa jira. Manni muuziqaa itti barattu hin jiru. Wanti mijataan kun baay'een jiru. Kun dhiibbaa hangamii qaba itti yaaddaati gara fuuldura. Dhiibbaan isaa kaa'e durallee numarra dhufaa ture. Waan uummata keenyatu jenne itti deema malee namuu ija ogummaatiin akka aartii saba biraatti yookaan aartii biraatitti aartistiin Oromoo tokko fedhuma isa keessa jiruun miiruma isa keessa jiru sanis si'aayet hojii hojjeta malee ulaagaa aartii fi aartistii irraa eegamu hin deemaa hin jiru. Gaafa aartistii jettu fakkeenya uummataati, daawwitii uummataati. Itiksumti aartistiin tokko aartistii ta'ee ta'u uummata fuulduratti mul'achuu qabu waan baay'eetu jira. Kan ammoo kan ta'uu qabu ijaaramuu waldaa kan murteessan asirraayi. Tokko gaafa waldaan ijaaramte waa'ee aartistiillee barachuuf karaa sii salphata. Namoota hedduunis walitti dhufta, kallattii hedduunis walitti dhufta, barachuuf sii salphata. Muuziqaan keenya kan aartiin keenyas aartii nama saba kamiyyuu biyya kamiyyuu akka addunyaattis maan taane akka tartiiba qabatee deemu ulaagaa saayinsii isaa akka beeknu karaan nu salphata jechuudha. Gaafa baajata ittiin barannus dhabne waldaan aartistootaa kun sagantuma tokko qopheessitu illee baay'ee san irraa cufuu danda'a. Abbaan qabeenyaa tokko ispoonsar ta'ee cufuu danda'a. Kanaan murteessaadha jechuu barbaadeen. Akka waliigalaatti kana booda wanti ta'uu qabu eenyumtuyyuu aartistiin Oromoo kamiyyuu hangafoonni keenya biyya keessas biyya alaas jiran abbaan qabeenyaas ta'e aartistiin Oromoo tokko akka ga'umsa horate saba kamiyyuu kan nama kamiyyuu gada kan taane kabajni addaa godhamee fi akkaataa itti ispoonsar ta'uu danda'u haalli mijaa'uu qaba. Lammaffaa immoo waa'een aartistiin tokko lafaa dhafee gara aartiitti gaafa makamu akkaataa ulaagaa aartiitti baratu mijaa'uu fi qaba jechuudha. Gama waldaa muuziqeessitoota immoo hundaa'aa jiru kanaatiin akka deebiin kun deebi'u abdiin qaba. Tole. Hangammaatti egaa kan isin daawwachaa turtan qophii keenya harka fuunee dilbataadhaaf jenneedha. Waan daawwattaniif guddaa galatooma horaa bulaa. Qophiin keenya egaa OBS irraa darban itti fufu warra kaanis daawwadha. Waan nu faana turtaniifis guddaa galatooma horaa bulaa. Hunda dura waamicha naa gootanii dhaabbanni OBS waamicha naa gootanii saamaatti waamicha naa gootanii naaf fedhuu keessaniifi sirunda keessanuu sistee ogeessa kaameraa kee akkasumas waliigalatti dhaabbata kana guddaan galateeffadhaa uffadhaa. Galatooma.